Nagaan isiniifatu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaan kun sagantaa fayyaa Dr. Koo jedhu karaa ETV Afaan Oromoo torbaniin isin biraan geenyudha. Sagantaa kana keessatti dhimmoota fayyaa garaagaraa, fayyaa waliigalaa, fayyaa daa'immanii, kan dubartoota ulfaa, fayyaa xiinsammuu akkasumas odeeffannoo fayyaa biraatiin wal qabatan kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiinis keessummaa tokko biraa qabannee jirra. Dhimmi marii keenya irraa dhimma dhala dhabuu irratti haasa'uudhaaf keessummaa addaa biraa qabna. Keessummaan keenyas eenyu akka ta'an isaanii wajjin wal barree jalqabna. Baga nagaan dhuftan Dooktar. Baga nagaan nigdee Dooktar Naafiyaadha. Ani Dooktar Lammiin jedhama. Ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaati. Amma yeroo kana hospitaala Phaawulositti ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaa ta'een hojjechaa jira. Baay'ee galatoomii Dooktar baga nagaan dhufte. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa Dooktar Lammii Balaay ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaa akkasumas immoo barsiisaa fayyaati. Hospitaala Phaawulositti akka hojjechaa jiru nuuf himee jechuudha. Egaa ajandaan marii keenyaa Dooktar dhimmi nuti irratti haasa'uu barbaanne dhimma dhala dhabuutii wal qabateeti. Yeroo takka odeeffannoowwan dogoggoraa tokko hawaasa keessatti mul'ata. Namoonni baay'een dhala dhabuun rakkoo dubartootaa qofaa jedhanii kan fudhatanis jiru. Akka yeroo baay'ee fakkeenyaaf atis argitee ta'uu danda'a mana yaalaa keessatti yeroo dhukkubsattoonni bira dhufan irraa arguu dandeessa. Yeroo dhufanii even dubartoota qofaadha kan dhufee ilaalamu. So rakkoon kun rakkoo baay'inaan immoo hawaasa keessatti babal'achaa jirudha. Hawaasnis immoo dhimma kanarratti odeeffannoo bal'aa waan hin qabneef hawaasni akka baratuuf jennee sagantaa dhiyeessinedha. Mee jalqaba irratti dhaluma dhabuu jechuun maal jechuudha? Namni tokko dhala dhabe kan jennu yoo maal ta'edha? Hayyee dhala dhabuu jechuun haati manaa fi abbaan manaa yookaan dhiirri tokkoo fi dubartiin tokko dhala godhachuuf yaadanii walqunnamtii saalaa gahaa ta'e kan jennu yoo xiqqaate torbanitti al sadii qusannaa maatii tokkoyyuu utuu hin fayyadamin waggaa tokkoof haala sanaan yaalanii ulfituun uumamii yoo hafee dhala dhabuu jenna jechuudha. So waggaa tokko keessatti walqunnamtii saalaa gahaa ta'e qusannaa maatii kamiyyuu utuu hin fayyadamin yoo ulfi uumamuu dide dhala dhabuu jedhama jechuudha. Okay. Kanaaf abbaan manaa fi haati manaan tokko wal fuudhanii walqunnamtii saalaa gahaa ta'e gochaa akkasumas mala ittisa ulfaa da'umsaatuun fayyadamin waggaa tokko gidduu dhala godhachuu yoo dhabanii mana yaalaa dhufan ilaalamuu qabu jechuudha. Mana yaalaa dhufan ilaalamuu qabu. Maaliif waggaa tokko keessatti parsantii 85 ol ulfi uumamuu qaba jedhamee yaadama. Parsantii 10 hanga 15tti immoo dhala dhabuu warra jennu kana keessatti kan galu waan ta'eef ilaalamuu qabu jechuudha. Kunis kan ta'e normaalii haaluma walqunnamtii saalaa gahaa ta'eenii probabilitiin yookaan carraan ulfi uumamuuf qabu waggaa tokko keessatti naannoo sana waan ta'eef isa booda kan jiru rakkina tokko irraa kan ka'e ta'uu danda'a waan jedhamuuf ilaalamuu qabu, yaalamuu qabu, mana yaalaa deemanii sakatta'amuu qabu jechuudha. Okay. Dhimma kana maaliif kaafne even yeroo tokko mudannoo na mudate gama maatiin firaatiin erga wal fudhanii baatii tokko beekta. Baatii tokko keessatti marsaan laguu ishee deebi'eetti dhufee nuti immoo waan biraan fayyadamne mala ittisa ulfaa kan biraan fayyadamne akkamitti dhala godhachuu dide yookiin akkamitti gadameessi ishee ilmoo godhachuu dide jedhanii yeroo complain godhan jira. Carraan namni tokko dubartiin tokko ulfaadhaaf godhu marsaa saayikilii tokko keessatti yookiin immoo baatii tokko keessatti carraa isheen qabdu amma. Yeroo baay'ee ergi wal fuudhanii booda cidhumaa booda yeroo sana waan uumamutti fakkaata. Garuu akkas miti maaliif carraan ji'a tokko keessatti carraan ulfi uumamuuf qabu parsantii 20-25ti. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Ji'a sadii keessatti hanga parsantii 50 ga'a. Ji'a jaha keessatti naannoo parsantii 72. Even walqunnamtii saalaa gahaa ta'ee fi qusannaa maatiituun fayyadamin ji'a sadii keessatti naannoo parsantii 50ti. Ji'a jaha keessatti naannoo parsantii 72ti. So yeroo sana eeganii yaaluma wayyaa ispeeshaalii umuriin isaanii 35 gadi taanaan rakkina hin qabu yeroo kennanii yaaluu qabu. Maaliif carraan yeroo itti ulfi uumamu ofuma isaa waan dhufuuf jechuudha. Garuu asirratti namoota ispeeshaalii dubartootaaf umuriin isaanii 35 oloo ta'e ji'a jaha keessatti ilaalamuu qabu. Waggaa tokko eeguu hin qaban. Umuriin isaanii immoo 40 oloo ta'e immoo immediately yeroo sana ilaalamuu qabu. Yeroo yaaluu jalqaban juuma jalqabaa irratti ilaalamanii gargaarsa barbaachisaa ta'e ulfi akka dafee uumamuuf gargaaran argachuu qabu. So waggaa 35 gadi ta'anii kan cidhuma booda akka uumamu yoo uumame gaariidha uumamuu baates immoo baay'ee dhiphachuun barbaachisaadha. Baay'ee dhiphatanii namoonni baay'ee maaliif ji'a lamattis ji'a erga ol fuudhee turreerraa jedha. Amma jettee yoo gaafattu ji'a sadii ji'a afur sin jedhe namni baay'een. Kanaaf hordoftoota keenya kuni odeeffannoo guddaadha jedhee yaada. Maaliif yeroo itti dhufuu qaban beekuun baay'ee barbaachisaadha.
Asirratti yaaduma makaaf irraan kaafne immoo namoonni umuriin isaanii waggaa 35 ol ta'e sababa irraan kan ka'e akka isaan dafanii dhufanii ilaalaman kan gorfamu. Egaa waggaa 35 booda umuriin ispeeshaalii dubartootaaf faaktarii guddaadha. Inni sunis ovarian reserve kan jennu hanqaaquu jajaan ovaarii kan jennu kutaa gadameessaa irraa bahuu oomishamu qophaa'u irratti hundaa'ee hammi qophaa'u hammi jajaan bahu hir'achaa gadi bu'aa deema. Amma yeroon umuriin gara marsaan laguu periidiin isaanii dhaabbachuutti hiiqaa deemu hanqaaquun ovaarii irra bahu xiqqaachaa deema. Hanqaaquun gahaa ta'een bahu taanaan immoo ulfi uumamuuf carraan isaa gadi bu'aa deema. So carraan isaa umurii mafaana kanaafidha normaalii yeroo gaarii umurii gaarii ulfi uumamuuf gaarii ta'e kan jennu. Diddaman jalqabaa baay'ee fertile periodidha. Sattaan immoo diddaman itti aansan yookaan 25 hanga 30 sana booda immoo 30 hanga 35 warroonni kun tokkoffaa lammaffaa sadaffaa inni yeroo baay'ee ulfi uumamuuf carraan isaa guddaa ta'e or fertile years kan jennudha. 35 booda yeroo ta'u hir'achaa waan deemuu fi yeroo dheeraa kennine eeguun barbaachisu laayik akka waggaa tokko akka warra kaanii eeguun qabnu jaajaa jidduutti ilaalamuu qabu jechuudha. Ammas immoo 40 yeroo ta'u immoo ammas baay'ee gadi bu'aa deema. Kanaaf san immoo yeroo masan yookaan immediately ilaalamuu kan qaban kanaafidha. Kan dhiirotaa yoo ilaalle umurii faana hanga kana affected hin ta'u garuu kan dhiiraas gaduma bu'aa deema hamma 40 keessa 50 keessa galaa deemu carraan isaa gadi bu'aa deema garuu proportional jechuun haga akka kan dubartootaa saffisaan gadi bu'aan deemu kan dhiirota. Yeroo dheeraan daa'umu umuriin kan dhiirota hin miidhu jedhamaa ture garuu amma qorannoon nama dhiyoo kana babbahaa jiranii hin miidha garuu akka saffisaan akka kan dubartootaa hin miidhu jijjiiramni jiru xiqqaa fi badaa hanga kana kan hin miidhadha kan argisiisu. Akkuma jalqaba irratti si gaafachuudhaaf yaalee dubbachuudhaaf yaalles dhala dhabuudhaan wal qabatee rakkoowwan dubartoota qofaa jedhamee ilaalamaa turedha hawaasa keessatti. Mee rakkoon dhiiraaf dubartoota gidduu jiru reeshoodhaan yoo keenya yookiin immoo parsantiidhaan yoo keenya ammame sababoonni rakkoo dhala dhabuudhaaf nama saaxilan kunniin jechuudha. Jalqaba irratti immoo kan shamarranii yookiin immoo kan dubartoota irraa yoo jalqabne dubartiin tokko akka dhala hin godhanneef wantoonni dhiibbaa irraan geessisan yookiin immoo dhala dhabuudhaaf wantoonni nama saaxilan maal fa'adha? Hayyee egaa sababni isaa maali? Inni guddaan haati manaa fi abbaa manaa tokko rakkina dhala dhabuu yeroo qabaatanii gara mana yaalaa yeroo dhufanii asumaan hundumaaf namoota rakkina akkasii qabaniif uummataafis kan inni dabarsuu barbaadu haati manaa fi abbaa manaa tokko rakkina dhala dhabuu yoo qabaatanii haati manaas abbaa manaas wajjumaan gara mana yaalaa deemuu qabu jedha. Lamaan isaanii dhufuu qabu. Yeroo baay'ee amma kan rakkatanii dubartoota duwwaa dhufaa rakkina sanas gara dubartootaatti dhiibuutu jira. Garuu yoo ilaalle amma speeshaalii qorannoo dhiyoon kana bahaa jiraniin almost rakkinni jiru kan dubartootaaf kan dhiiraa hanga walqixa ta'uu gahaa jira jechuudha. Normaalii persentii 40-60 jedhamaa ture yeroo dheeraa amma garuu almost haga walqixa ta'utti gahaa jira jechuudha. So sababni isaa maaliif isa jedhuu fi dubartoota irraa kaana isa jettee fi ani immoo dhiirota irraa kaanaan siin jedha. Maaliif rakkin for example amma gara qorannoota hojjetamanitti boodarra dhufna ta'uu danda'a. Dhiirri tokko ulfi akka uumamuu fi sanyiin kormaa dhiiraa yookaan spermi kan jennu lakkoofsaan hojiidhaan sochiidhaan wantootni ilaalaman jiru isaan gahaa ta'ee fertilizationii uumamee jechuun hanqaaquu fi sanyiin kormaa dhiiraa wal argatanii isa uumee ulfa akka uumamu gochuu danda'uu qaba. So inni sun sababa garaagaraatiin yookaan lakkoofsaa gadi bu'uu danda'a yookaan hojii isaatiin gadi bu'uu danda'a yookaan sochii yookaan mootiliitii kan jennu jira isaan sana rakkina qabaachuu danda'a. So isa jalqaba kan cheekii goonu kan dhiirota yeroo dhufan jechuudha. Inni sun immoo rakkina yoo qabaate rakkina for example egaa sanyiin kormaa uumamuu fi hormoonota garaagaraa sammuurraa qabanii dhufanii isaan rakkina isaanii ta'uu danda'a pre-testicular kan jennu jechuudha. Sanyii kormaa or bakkuma sana testisii keessatti rakkina uumaman ta'uu danda'a or sanyiin kormaa sun ergi uumamee booda gara alaatti bahuu irratti ujummoon sanyii kormaa sun cufaa ta'uu danda'a. So rakkina garaagaraatiin kan rakkina karaa dhiirotaas dhufuu danda'a jechuudha. Gara dubartootaatti bal'inaan yoo deebine yeroo baay'ees kan odeeffamu isa waan ta'eef. Mee gara dubartootaatti finceen dura egaa erga dhiirotarra jalqabdeeti moora ammas ibsa bal'aa akka irratti ilaaltuuf jenneeti. Pre-testicular kan jedhu kaafteetta. Rakkoowwan hormoonii wajjin wal qabatan yookiin immoo rakkoowwan dhukkuba biraa yookiin sammuu wajjinis wal qabatan jetteetta. Mee rakkoowwan kunniin maal bal'ina yoo kaafne ilaalle
rakkoon dhala dhabuu dhiirotaa fiduu kan danda'an pre-testicular yookiin immoo kan biraan immoo testicular kan jedhu rakkoo cidhaanii ta'uu danda'aadha. Testicular kan jedhu tariitii ingiliffa isaa yoo namni hubachuu dadhabee fi rakkoo cidhaan keessatti maaliif sanyiin dhiiraa kan qophaa'u cidhaan keessatti waan ta'eef akkasumas immoo sanyiin dhiiraa qophaa'e kun gara alaatti dhabamsiifamuudhaaf ujummoo keessa buusuun yoo cufame jettee immoo post testicular kan jedhu kaafteetta mee rakkoo akkam akkamii dhibee akkam akkamiitti fiduu danda'a kan jedhu tun wal ilaaluuf kaafteedhe. Gaariidha. Amma sanyiin kormaa tokko qophaa'uu fi hormooniin akka inni qophaa'uuf gargaaranii sammuurraati kan bahan. Isaanis hypothalamus irraa fi pituitary irraati. Isaan kun maal jennaa FSH fi LH dha. Yeroo baay'ee kan beekamanii follicle stimulating hormoonii fi luteinizing hormoonii isaan kun lamaanii achirraatii bu'anii gara spermatogenesis bakka itti qophaa'u gara cinaanii deemuu jechuudha. Isaan kun achitti seelota wanna kana hojjetanii testosteronii fi leydig cell kan jedhaman jiru isaaniin stimulate godhu jechuudha. So hormooniin sammuurraa dhufan kuni qophaa'anii gara cinaanii deemuuf sirrii gadi bu'aa yoo ta'e sababa garaagaraatiin pre-testicular azoospermia or oligospermia jenna jechuudha. Azoospermia jechuun asumarraan lakkoofsi sanyii kormaa yookaan spermii yeroo gadi bu'u jechuudha. So sammuu irratti wantootni garaagaraa wannoo ta'uu danda'a. For example, stressii masalphaa dhiphina sammuu guddaa kan ta'e irraa dhufuu danda'a. Dhiphinni sammuu oomisha hormoonii kan irratti dhiibbaa humna. Keemikaalota sammuu hormoonii irraa dhufanii gadi buusuu danda'a. Oo rakkina sammuu keessatti uumamanii kan akka dhiitoo sammuu ta'uu danda'a. So wantoonni garaagaraa achirratti wannoo ta'anii hormoononni or keemikaalonni kun akka hin baane gochuu danda'a. Isaan hin bahan taanaan immoo sanyiin kormaa kun oomishamuu hin danda'u jechuudha. Gara cidhaaniitti yoo dhufne bakkuma cidhaan sana bakkuma sanyiin kormaa bahu sanatti rakkinoonni uumaman jiraachuu danda'u. Isaan keessaa infekshinii garaagaraa epidiidimoorkaayis kana dura kan ta'an yookaan amma aktiivilii kan ta'an ta'uu danda'u. Infekshinii tuberkuloosisii ammallee koomanii miti dur garuu. TB jechuudha. TB yeroo baay'ee kan sombaa qofa jedhamee yaadama. Kan sombaa qofa jedhamee yaadama garuu achittis TB faffaca'uu danda'a. Garbiraan kuufamuu dhiigaa yookaan varikoseellee kan jennu innis baay'ee miidhuu danda'a. Garbiraan immoo barteewwan adda addaa kan akka tamboo xuuxuu yookaan sigaaretti smooking alkoolii humnaa ta'e humnaa ol ta'e fayyadamuu wantootni kunis bakka sanatti especially hot tube fayyadamuu temperature humnaa ol ta'e naannoo sana akka jiraatu gochuu irratti maaliif oomishamuun sanyii kormaa temperature regulated ho'isa qaama faana regulated dha. Yoo humnaa ol wanti sun ho'ee miidhuu ni danda'a jechuudha. So wantootni barteewwan adda addaa fi simply wantootni nuti fayyadamnus miidhuu danda'u achumatti jechuudha. Keemikaalli sammuurraa bahu hormooniin sammuurraa dhufu nagaa ta'e normaalii ta'e garuu naannoo sanatti wantoota jiru kan miidhan baay'eetu jiru jechuudha. Inni kaan infekshinii garaagaraan especially infekshinoota walqunnamtii saalaan daddarban faana kan wal qabatu ujummoon sanyii kormaa gara alaatti baasu cufamuu danda'a. Inni sun post testicular or cinaan booda kan jiru jechuudha. Inni sun sababa garaagaraatiin cufamuu danda'a. Congenital jechuun dhalootaanis cystic fibrosis dhukkuba jedhamu faana kan wal qabatu. Congenital absence of vas deferens kan jedhamanis jiru jechuun sanyiin ujummoon sanyii kormaa alaatti baasu dhalootumaan jiraachuu isuu cufamuu danda'a. Isaan kana faana wal qabate rakkinoonni akkasii karaa dhiirotaa uumamuu danda'u. Waan tokko jira. I don't know jechoota kana dhageessittee yaadu dur gaafa ijoollummaa keenyaa tariitii gara namoonni baay'een beekuu danda'u horiin kolaasu jedhama. Horiin cidhaansaa tumu argeen ture yeroo isaan kolaasan argeen sababa garaagaraa kan ka'e rakkoo garaagaraa kan ka'e karaa biraatiinis cidhaan yeroo kolaasan cidhaan kolaasuu jedhamu cidhaan keessa tiraawomaa yookiin immoo dhahichi cidhaan irra yoo ga'e dhiibbaa akkamii uumuu danda'a? Dhala wajjin wal qabachuu danda'a? Uumuu ni danda'a. Nama maaliif dhukkubsataa argitee ta'uu danda'atis? Dhukkubsataa na bira dhufes waan argeef. Miidhamuun cidhaanii tiroomaa yookaan tarii
accidentally yookaan akka carraa kan mudate yookaan beekamu kan ta'e ta'uu danda'a. So maalinni yeroo intiniin adda addaa irra gahu cinaan sun atrophied kan ta'u hojiin ala kan ta'uu ni danda'a. Especially dhiigni naannoo sana kuufamu hojiin ala ta'uu cinaan atrophied ta'e hammi isaallee baay'ee xiqqaachuu ni danda'a. So inni sunis miidhuu danda'a. Troomaan kan naannoo sanatti cinaan irratti ta'an keessaa isa tokkodha. Garbiraan maybe kan inni irraanfadhe keessaa dhiitoo cinaan keessatti ta'an keessaa isaanis dhiitoo garaagaraatu jira. Kaansaris ta'uu danda'u, sadarkaa kaansaris kan hin geenye benign warra jennus ta'uu danda'u. Isaanis warra oomishamuu sanyii kormaa miidhan keessaa tokkodha. Garbiraan maatii ijoolleefis tokko kan yeroo daa'immanii ta'an keessaa kan miidhanii undescended testis jechuun cidhaan bakka gara keessaa gadi bu'uu dhiisu. Innis kan booda rakkina akkasii fidan keessaa tokko waan ta'eef maatiin ijoolleen cidhaan isaanii garaa keessaa gadi bu'ee bakka isaa hin jiru taanaan ilaalchisanii sarjariidhaan wanta sirraa'uu danda'u waan ta'eef isa kana gara fuulduraatti akka rakkina irratti hin finne yaalchisuu qabuun jedha. Dhimma kana walqabatee dhimma daa'imman kana kaafteeni maatiin ijoollee isaanii akka cheeggachuu qaban ilaaluu akka qaban cidhaan isaanii qaqqabanii keessa jiramu hin jiru kan jedhu barbaachisaa akka ta'edha. Maxxansa tokko maxxansee namoonni baay'een keessaan nu barreessaa turan. Even sadarkaa adaaltiitti illee namoonni gurguddaa waggaa 30 keessa kan jiran kan cidhaan isaanii gadi buune jira. Namoonni baay'een maaliif akkuma beeknu cidhaan garaa keessatti gara gadiitti gara yookiin immoo qalqalloo cidhaanii keessatti gadi bu'a waan ta'eef utuu gadi bu'uun hafuu danda'a cheeggachuu akka qaban natti yaada bareedaa kaaftee. Jalqaba irratti immoo waa'ee cidhaanii miidhaa cidhaan irra gahu wajjin wal qabateeti kan kaafne kan kolaafamuu jedhamu namoonni kolaafamuu jedhanii dubbatu garuu balaan garaagaraa yoo irra ga'e dhiitichis ta'uu danda'a kufaatiinis ta'uu danda'a akka miidhuu danda'u nuuf kaafteetta. Tole egaa kan dhiirotaa erga kaafteeti ammas achuma keessaa tun bahin qorannoo akkamiitu immoo godhamaaf maaliif kan dubartootaaf kan dhiirota adda baafnee ilaalla waan ta'eef dhiirri tokko rakkoo dhala dhabuudhaaf yookiin rakkinni isaa ta'uu isaa baramuudhaaf abbaa manaa fi haati manaa dhufanii lamaan isaanii akka ilaalaman kaafteetta. Kanaaf qorannoo akkamiitu warra dhiiraa kanaaf godhama yoo dhufan? Gaaffii gaariidha. Qorannoon jalqabarra dhufanii haati manaa fi abbaa manaa yeroo dhufanii lamaaniif jalqabarratti qorannoo salphaa jedhaman hojjetaman keessaa inni tokko seeminaalis jenna. Inni sun qorannoo sanyii kormaa jechuudha seeminaalisiin. Inni sunis haala kamiin hojjetama? Walqunnamtii saalaa ergi godhanii booda daqiiqaa 30 keessatti gara laaboraatoorii deemuu qaba. Garbiraan bifa ofuma isaanii ofirraa baasuudhaan yookaan sanyii dhiiraa laaboraatoorii garuu daqiiqaa 30 keessatti ilaalamuu qaba. Maaliif inni sun qorannoo sana waan affeekti godhuuf yookaan miidhuuf jechuudha yeroon kennamu sun. Isa kana irratti maaltu ilaalama sanyii kormaa sana irratti tokkoffaa lakkoofsa isaatu ilaalama. Lakkoofsa gahaa ta'edha. Mee baay'inni isaa meeqadhame? Gahaa kan jennu dhiirri tokko takkaa sanyii dhiiraa yeroo dhangalaasu ispermii yeroo dhangalaasutti ispermii ammantu keessatti argamu qaba. Ammam dhangalaasuu danda'a inni noormaalii kan jennu immoo. Noormaalii baay'eetu dhangala'a garuu per ejaculation miliyoona 15 ol yoo ta'e gahaadha inni fudhachuu dandeenya. Sanyiin dhiiraa miliyoona 15. Noormaalii ammuma inni suni 50 centile kan jedhamu the lowest normal kan jennu jechuudha malee wannoon isaa baay'inaan isaa olda 20 million kan jedhanis jiru garuu miliyoona 15 ti ol ta'e at least gahaadha isa jennu the lowest amount kan fudhachuu dandeenya jechuudha. Kan biraan kan ilaallu sochii isaaniiti motility jechuudha. Normally spermiin socho'ee deemee gadameessa keessa galee gadameessa keessaayyuu gara ujummoo gadameessaa deemuu qaba. Hanqaaquu faana wal arguuf jechuudha. Isa sanaaf sochiin isaa normaal ta'uu qaba. Progressive motility jechuun sochii deemsa qabu kan ilaalamu jira. Isa sana persentiin 32 ol motility sana qabaatan normaalidha jennee consider gochuu ni dandeenya jechuudha. Garbiraan shape isaanii yookaan boca spermiiti. Spermiin normaalii mataa qaba, keessa garaa qaba, faachoo qaba yookaan tail qaba. Inni suni eegee sana sirriitti morfooloojiin kun yookaan bocni kun jiraachuu qaba jechuudha. Normaalii deemee fertilizationii yookaan hanqaaquu cabsee ulfee akka uumamu gochuuf jechuudha. Garbiraan immoo wantootni akka baakteeriyaa seelii passel jedhu baakteeriyaan garaa garaa jiraachuun qabu. Baakteeriyaan jira jechuun baakteeriyaan for example kuma tokko ol yoo jiraate infekshinii garaa garaa jira jechuudha. Inni sun immoo hojii sanyii kormaa sana waan miidhuu fi yaalamuu qaba jechuudha. Isaanis ilaalamu. So
kan ilaalamu lakkoofsa isaa, sochii isaa, boca isaa, seelota garaagaraa wajjin jiraachuu isaa wantoonni kun ilaalamaniitu gahaadha gahaa miti isa jedhu tilmaamamee murtaa'a jechuudha. Asirratti miliyoonni 15 miliyoonni 20 ol gadhiifamuu danda'u. Egaa kana keessa tokko duwwaadha kan abbaa carraati. Warri kaneessa deemuudha gaafa ta'e yaadu warri kaneessatti nu yaa garuma qaama dubartii yookaan gadameessa keessa onnoo jedhu garuu sa'aatii hanga guyyaa muraasaaf turuu danda'a spermiin qaama keessa akka hanqaaquu miti. Hanqaaquun takka baanaan ovaarii kan jedhamu irra baanaan sa'aatii 6 kan turu maaksimam 12 sa'aatii. Kanaafidha normaalii naannoo hanqaaquun baatu irraa walqunnamtii saalaa gochuun carraa ulfee uumamuu kan inni dabaluuf. Spermiin garuu hanga guyyaa 3 guyyaa jas turuu danda'a maximum 72 hours turuu danda'a. Eeguu danda'a achi keessa. So isaan keessaa garuu boodarra garuu yaa hundu'a yoo du'een ba'a. Baay'ee galatoomii dhaggeeffattoonni keenya hordoftoonni keenyas barumsa guddaa irraa argachaa jiru jennee yaadna. Giddu gidduutti akka isaan bu'aaraniif saayinsii fayyaa mataa isaa gaafa ilaaltu baay'ee akkaatamti uumama keenyaa yookiin akkaataatti sirni marsaa qaama keenyaa ittiin hojjetan baay'ee waan nama ajaa'ibuu danda'a waan ta'eefidha. Tole galatoomii egaa sanyiin dhiiraa irraa fuudhamee sanyiin dhiiraa qorannoon akka godhamu kaaseetta qorannoowwan dabalataa kan biraa godhaman jiru. Inni kun ilaalameetu kun ilaalamee sanyiin kormaa sun paarameetiroota jiran sana keessatti rakkina hin qabu nagaadha jennee yoo yaadne kan dhiirotaa gara biraa hojjechuun barbaachisu. Garuu sanyiin kormaa suni for example lakkoofsa gadi bu'aadha oligospermia lakkoofsa gadi bu'e oligospermia jenna. Spermiin yookaan sanyii kormaa tokkoyyuu hin qabu immoo azoospermia jedhama. Homaayyuu hin qabu jechuudha. Yoo lakkoofsa gadi bu'e oligospermia jedhama. So rakkinoota akkasii yoo qabaate maalidha sababni isaa jedhu qorachuu barbaachisa jechuudha. Maalidha sababni isaa? Hormooniitu hypothalamasii pituitarii sammuurraati gadi bu'u bakka cidhaan sana irrattidha sanyiin kormaa oomishamuu dhiise moo sanyiin kormaa sun cidhaan irratti oomishameeti gadi bahaan jiru isa jedhu qorannoo barbaachisa jechuudha. Isaan sanaaf immoo wantoonni hojjetaman dhiigarraatii hormoononni adda addaan hojjetamu. Ultrasoundiin cinaaniin hojjetama. Isaan irratti hundaa'eetu takka takka yoo kan ala bahu hin jiraanne sanyiin kormaa ala bahu hin jiraanne cinaan irraati qaxxita bakkuma sana irraati marfeedhaan fuudhamee bakka sana irratti oomishamaa jira isa jedhu teessaa kan jedhamu jira bakka sana irratti oomishamaa jira kan jedhu inni ilaalamaa jechuudha. So wantoota kana irratti hundaa'ee sababni itti lakkoofsi sanyii kormaa gadi bu'e yookaan immoo cirumaa jiraachuu dhiise maal akka ta'e bira gahamee wanta tokko yaaluuf yeroo hundaa rakkinni isaa maalidha isa jedhu bira ga'uu barbaachisa. So isa sana yoo rakkina qabaate itti dabalataan qorannoowwan hojjetamuu jiraachuu ni malu. Tole baay'ee galatoomii egaa rakkoowwan gama dhiirotaatiin dhala dhabojii wal qabatan maal akka ta'e qorannoon akkamii akka godhamu nuuf kaafteetta. Mee gama dubartootaanii dubartiin tokko rakkoon dhala dhabuu ishee mudachuu kan danda'u sababa maalirraa kan ka'e wantoonni dhala dhabuu fiduu danda'an maal fa'a? Galatoomii kan dubartoota yeroo baay'ees akka communityittis namoonni baay'een gara dubartootaatti dhiibuun kana akkuma dhiirama inni garuu lamaanuu ilaalamuu qabu. So rakkinootni waan akkasii fidan jalqaba irratti persentii guddaa kan qabu ovulatory dysfunction kan jennu jechuun hanqaaquun sirnaan qophaa'ee ovaarii kan jennu kutaa gadameessaa irra bahuu dhiisuu isaa jechuudha inni suni. Inni sunis ovulatory dysfunction sababa garaagaraa ufuu danda'a. Innis akkuma kan dhiirotaa hanqaaquun tokko qophaa'uu fi hormooniin sammuurraa keemikaalonni sammuurraa bahanii hypothalamus pituitary irraa qophaa'anii gadi dhufanii hanqaaquun ovaarii sana irratti akka qophaa'u kakaasan yookaan stimulate godhan jiru. Yoo isaan rakkina sammuurraa kan ka'e for example rakkinoota dhiphina sammuu ta'uu danda'a. Rakkina nyaatarraa kan ka'e for example anorexia nervosa takka takka dubartoonni baay'ee sheeppii isaanii eeguuf nyaata nyaachuu dhiisanii baay'ee wantoonni isaanii
kiloogiraamiin isaanii gadi yeroo bu'us inni sun mudachuu ni danda'a. For example wanta inni kun baay'inaan atileetota fa'aa irratti hin argama yeroo baay'een jedhama. Yookiin sochimti qaamaa jabaa mataan isaa dhiibbaa. Wantootni akkasii jiraachuu danda'u. Sammuu irratti hormoononni sun seeraan akka hin baane gochuu danda'u. Inni kaan dhiitoo garaagaraa sammuu irratti bahan pituitarii kan jennu kutaa sammuu kiraaniyoofaarenjoomaa adinoomaa wantoonni akkasii jennu jiraachuu danda'u. Garbiraan jechuun kutaa sammuu irratti prolaktinoomaa kan jedhamu. Dhiitoo sammuu beenaayin ta'e garuu rakkina jeeqamuu hormoonii kan fiduu danda'u. Isaan kun yoo jiraatanii hormooniin gubbaarraa kan uumamne godhu. Isaan hormooniin sammuurraan uumamu taanaan immoo gadi bu'ee kutaa gadameessaa ovaarii jedhamu sana irratti hojii akkan hojjenne godha. Inni kun isa tokko. Lammaffaan rakkinuma ovaarii sana bakkuma hanqaaquun oomishamu sanatti rakkinoota uumamuu danda'anii jechuudha. Inni sun for example yaalii garaagaraarraa kan ka'e ta'uu danda'a. For keemooteraappii kan jedhu gosa qoricha kaanseriif kennamuu fudhatanii raadiyeeshinii maal jedhama? Cararii jedhu afaan Oromootti garuu. Amaariffaan cararii jedhu. Afaan Oromootti gaara arganne hin gammaddu. Fuulduratti itti yaadna. Isa fa'aa yoo fudhatanii infekshinii ovaarii or ovaariitis kan jedhamu fa'aa yoo uumame rakkinootni uumamaan jenetik kan jennus kan ovaarii miidhuu danda'an ni jiru. Isaanis yoo jiraatanii hanqaaquun akka uumamne gochuu ni danda'u jechuudha. Ovaarii jechuun qopheessituu hanqaaquu. Qopheessituu hanqaaquu kutaa gadameessaa bakka hanqaaquun itti qophaa'u jechuudha. Inni kun ovulaatarii disfaankshin kan jennu jechuudha. Inni lammaffaan biyya keenya keessattis kooman ta'ee yeroo baay'ee mudatu ujummoon gadameessaa cufaa ta'uudha. Ujummoon gadameessaa cufaa ta'e jechuun maaliif hanqaaquun kutaa gadameessaa ovaariirraa baatee ujummoo gadameessaa keessa deemti. Spermiin yookaan sanyiin kormaa immoo keenyan gadameessaa yookaan girgiddaa gadameessaa keessa darbee gara ujummoo gadameessaa deema achitti wal argu jechuudha. Akkuma isaan viidiyoo irratti argaa jiran jechuudha. Ujummoon gadameessaa sun cufaa ta'e jechuun hanqaaquu fi sanyiin kormaa wal arguu hin danda'an jechuudha. Ujummoon gadameessaa sababa garaagaraan cufaa ta'uu danda'a. Garuu yeroo baay'ee kan cufamu gadameessaa fidu infekshinii gadameessaati. PID kan pelvic inflammatory disease kan jennu inni baakteeriyaarraas ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee garuu kan baay'ee hin baramne tuberculosis yookaan infekshiniin gadameessaa kan TB irraa dhufu gadameessa baay'ee miidhuu danda'a. Garbiraan sababa baqaqsanii yaaluu garaagara sarjariidhaan adeeshin yookaan wal qabachuu ujummoo gadameessaa qaamota naannoo sana jiran faana marrummaan ta'uu danda'a naannoo sana jiran. For example namni tokko appendicitis yoo qabaate appendectomiin hojjetamee fi naannoo sanatti ujummoon gadameessaa akka wal qabatu gochuu danda'a. Inni sunis adeeshin ta'ee cufuu danda'a jechuudha. So sababoota garaagaraan ujummoon gadameessaa cufamuu danda'a. Ujummoon gadameessaa cufamuun sababoota karaa dubartootaa dhala dhabuuf dan keessaa isa tokko. Garbiraan egaa gara girgiddaa gadameessaa yookaan keenyan gadameessaa bakka itti marsaan laguu jajaan dhufu yookaan bakka micireen erga uumamtee booda keessatti guddattu sana keessatti rakkinoonni tokko yoo jiraatanis dhala dhabuun dhufuu danda'a. For example wal qabachuu keessoo gadameessaa yookaan Asherman syndrome uterine synchrony kan jennu sababa garaagaraatiin kan dhufu. Commonly amma biyya keenya keessatti kan Asherman syndrome fidan infekshinii tuberculosis TB jechuudha. Or al takka yeroo gadameessi xaragame haala hin taane yoo xaragame bifa qulqullina hin qabne yoo xaragame so'annaa sana fiduu danda'a. Qulqullaa'e jechuudha. Garbiraan keessa gadameessaa irratti dhiitoowwan bahan dhiitoo salphaa ta'an kan akka maayomaa kan jedhaman jiru keessoo gadameessaa irratti yoo ta'anii dhala dhabuu fiduu danda'u. Kan akka sababoota immunoloojik ta'anii naannoo hulaa gadameessaa irratti uumamanii yeroo sanyiin kormaa ol seenu akka seeraan hin seenne kan gochuu danda'an jiraachuu danda'u. Takka sababa garaagaraarraan kan ka'e hulaan gadameessaas cufaa ta'uu danda'a. Isaan kunis dhala dhabuu fiduu hin danda'u jechuudha. So baay'ee bareedaadha yaadota baay'ee kaaftee dabalataan rakkoowwan kan biraa reer ta'an yookiin rakkoon naannoo caasaa qaama saalaa wajjin wal qabatan kan kana fidan jiru. Like fakkeenyaaf amma uumamaan dubartoonni qaamni isaanii duudaa ta'e dhalatu kan jedhu irratti. Okay.
sababa haala congenital anomalies ka jennu structural anatomic kan jennu naannoo gadameessa irratti wantoota uumaman irraa kan ka'e inni tokko haala uumama gadameessa irratti hundaa'ee wantoonni uumaman jiru isaan sunis Mullerian anomaly kan jennu jiru Mullerian anomaliin alasi kan ulfa kan uumamne gochuu danda'u waanuma salphaa yoo kaasne for example dubartoonni jajaan marsaa laguu arguu danda'u garuu alaan kutaan gadameessa isaanii cufaa ta'uu danda'a imperforate hymen kan jennu micro perforation qabaatanii cufaa ta'uu danda'a kan na mudates ni jira maaliif wal qunnamti saalaa hin godhu garuu ulfin uumamu jedhu yeroo baay'ee periodii waan arganii fi rakkina addaas nootisiin godhan yeroo totaali yookaan completely guutummaatti yeroo cufamu marsaa laguu waan arguu dhiisaniif dura ilaalamu garuu micro perforation hulaa xixiqqoo yoo qabaate garuu marsaa laguu waan arganiif cufaa ta'uu isaatu argin turuu ni danda'u inni sun isa tokkodha gara biraan immoo gubbaa marraan jechuun keenya gadameessa yookaan girgiddaa gadameessaa haala uumamarraan ka'e gosa adda addaatu jira. Tokkoffaa keessi gadameessaa bakka lamatti kan hin rufoon jiraachuu danda'a. Septated uterus kan jennu jechuudha. Kan biraan keenya gadameessaa kun lamas ta'uu danda'a. Adda ba'ee diadelphic uterus, bicornuate uterus kan jedhaman gosa adda addaa jira. Especially kan akka septated uterus dhala dhabuu yookaan immoo ulfii uumame immoo akka dafee bahuu gochuu ni danda'u warri suni isaan kunis rakkinoota uumamaan dhufan ta'uu danda'u. Garbiraas MRKH syndrome kan jedhamu jira. Blind inded pouch jechuun gadameessi tootaalii jiraachuu isuu danda'a. Dubartii mataa gadameessa kan hin qabne jiraachuu ni danda'u uumamaan inni kun Myers-Rokitansky syndrome jedhama. MRKH syndrome kan jedhamu rakkinoota uumama faana wal qabatanii dhufan ta'uu danda'u. So rare ta'anis common ta'uu baatanis warri sunis jiraachuu ni danda'u. Tole. Baay'ee galatoomii bal'inaan rakkoon ka'umsa dhala dhabuu dubartootaa fiduu danda'an maal akka ta'e bifa bal'aa ta'een odeeffannoo bal'aa nuuf laatteetta. Egaa rakkoon isaa maal akka ta'e erga barame booddee akkuma jalqaba jennee dubartiin tokko waggaa tokkoof abbaa manaa fi haati manaa wal fuudhanii wajjiniin turanii dhala godhachuu danda'u mana yaalaa dhufu akka qaban kaasneerra. Jalqaba irratti immoo dhiiraaf qorannoowwan godhaman kaafneerra. Dubartiin tokko rakkoon ishee kana maal akka ta'e baruudhaaf ilaaluudhaaf egaa ogeessi fayyaa yaalii ilaaluu akkasumas immoo qorannoo garaagaraa gochuu qaba. Qorannoowwan godhaman kunniin dubartiin tokko yeroo dhuftutti qorannoo akkamii gochuu qabdi? Hayyee ulfaadhu. Egaa inni guddaan namni tokko kuni dhukkubaa miti rakkinadha garuu maal akka ta'e baruu fi qorannoo barbaachisa. Rakkinni isaa maalidha? Maaliif akkas ta'e isa jedhu waan adda addaaf especially yoo gadameessa faana wal qabatanii jeeqamuu marsaa laguu ta'uu danda'a. For example maaliif akkas ta'e? Dhala dhabuudha. Maaliif? Sababni isaa baramuu qaba. So isa baruu fi dubartootaaf wantootni hojjetaman jiru qorannoo dhiigaarraa hormoonota ilaalla. Hormoonota kana kan ilaallu jeeqamuu hormoonii sammuurraa kan ilaaluu fi FSH, LH kan thyroid illee yoo rakkinni thyroid illee jiraate warra akkasii waan fiduuf TSH kan jedhamu qorannoon hormoonii thyroid jira. Isaanii fi estradiol, progesterone kan jedhaman kan ovarii irraa burqan hormoonota kana ilaaluu barbaachisa. Hormoonota kanatti dabalatee immoo ultrasound ilaaluu ni barbaachisa. Ultrasound maaliif barbaachisa? Akkuma diirama jenne keessoo dhiitoowwan gadameessa keessatti ta'anii kan akka maayoomaa, pooliip waanonni kuni akka ulfin uumamne gochuu waan danda'aniif isaaniin ilaalla. Garbiraan ultrasoundiidhaan kan arguu hin dandeenye garuu rakkina dhala dhabuu kan fidan raajii gadameessaa yookaan hysterosalpingography kan jedhamu. Raajiin gadameessaa kuni qorichi kennamuun jira karaa gadameessaa kontrastiin kennameetu raajii maka'u. Raajii sana yeroo kaachisnu qorichi sun gadameessa keessa yeroo inni deemu raajii sun in ilaala. Inni sun tokkoffaa keessa gadameessaa wal qabachuu yookaan Asherman syndrome kan jennee yoo jiraate rakkinoota garaagaraa keessoo gadameessaa jiran nutti hima. Lammaffaa immoo ujummoon gadameessaa banaaf cufaa ta'uusaa kan nuti adda baasnu raajii gadameessaa kanaan jechuudha. So isaan kana ilaallee wantoonni kun wantoota salphaa ta'an jalqaba irratti ilaalu. Tokkoffaa jeeqamuu hormoonii ilaaluuf qorannoo dhiigaa, hormoonota adda addaa, ultrasoundii fi raajii gadameessaa keessoo gadameessaa kan ittiin ilaallu isaan kana ilaallee at least jalqaba irratti wantoota basic ta'an especially waan yeroo baay'ee rakkinoota kana fidan jedhaman adda baasuun ni danda'ama jechuudha.
Baay'ee galatoomii. So qorannoowwan amma jennee qorannoowwan kunniin mana yaalaa dhufan dubartii tokkoof godhamee erga adda ba'ee booddeetti yaaliin isaa kan kennamu. Sirrii. Mee gara yaalii isaatti yeroo dhufnu immoo egaa dubartootaaf qorannoon isaanii erga laalameetii dhibeen isaanii erga baramee booddee yaaliin godhamu jira. Namoonni tokko tokko dhala dhabuun sanyiin akkasii waan taateef dhala hin qabdu dhala hin godhattu jedhanii kan yaadan jiru waan ta'eef namoota hedduudha keezii kana dhageessite ta'uu danda'a koominitii keessatti. So yaalii akkamiitu kennamaaf? So yaaliin biyya keenya keessatti godhamaa jiru immoo yaalii akkamiifaati? Dhala dhabuun yaalii qaba. Yaalamuu danda'uun jedha. Isarraa ka'ee gaariidha. So rakkina amma qorannoowwan garaagaraa godhamuu qabu jedheedha. Qorannoon sun godhamanii rakkinni isaa adda ba'uu qaba. For example, rakkina ovulatory dysfunction yookaan hanqaaquun gahaa ta'e oomishamuu dhabuudha yoo ta'e isaaniif qorichoonni jiran jiru. Ovulation induction kan jedhama hanqaaquun akka baatu kan gargaaranii qorichoota liqimsaman salphaa ta'an irraa hanga qoricha marfeedhaan kennamaniitti kan kennaman jiru isaaniin yaalamuun ni danda'ama jechuudha. So ani kan hin jedhu ispeeshaalii namoota dhaggeeffataniif yeroo baay'ee qoricha tokko lama mokkoranii bakka dheeradhanii kan hordofii dhiisan jiru. Garuu yaaliin dhala dhabu nachariima rakkina isaarraan kan ka'e sadarkaa qaba. Sadarkaan jalqabaa oduu sadarkaa itti deemama akkasumatti deema jechuudha. So rakkina hanqaaquun seeraan bahuu kutaa gadameessa ovaarii jedhamu irraa seeraan bahuu yoo ta'e ovulation induction kan jedhaman qorichoota jalqaba liqimsaman san booda gara marfeedhaan kan kennamanitti deemuu danda'a. Sanarra yoo darbe immoo IUI kan jedhamu intrauterine insemination kan jedhaman jiru inni suni sanyii kormaa fuudhanii gara kutaa gadameessaatti akka seenu gochuudha. Inni sunis rakkinoota akkasii furuuf kan gargaarudha. Isarra darbee yoo dide gara artificial reproduction deemuu ni danda'ama. Inni sunis IVF kan jennu jechuudha. Yaaliin kun dur namoota hundumaa gara alaatti ergamaa turan. Amma garuu Finfinnee keessa yoo fudhanne gara IVF center yookaan artificialiidhaan ulfi akka uumamu gochuu kan danda'an senteroota naannoo afurii jiru. Sadii kan dhuunfaati, tokko kan mootummaati. Hospitaalli Phaawulos yeroo jalqabaatiif sadarkaa hospitaala mootummaatti artificialiidhaan ulfi uumamuu akka danda'amu kan jalqabe ta'u almost amma gara waggaa sadiitiin namoonni baay'eenis yaalii kana argachaa jiru jechuudha. So yaaliin isaa rakkina isaa irratti hundaa'a. Ujummoon gadameessaa yoo cufaa ta'e yeroo baay'ee gara ulfa uumamuu artificialiitti hin deemama. Maalli yeroo namootni sarjariidhaan sirraa akkas kan jedhan jiru. Sana jechuun ujummoo gadameessaa cufaa ta'e sana sarjariidhaan sirreessu jechuudha. Inni sun yeroo baay'ee sarjariidhaan kan hojjetamu outcome isaa jechuun bu'aan isaa hanga kanaa miti. Maaliif sarjariidhaan sirraa'ee deebi'ee amma wal qabataan cufama bu'aan isaa amma kana quubsaa waan hin taaneef directly gara artificialiidhaan ulfa akka uumamu gochuutu filatama. So yaaliin isaa rakkina isaa irratti hundaa'a. Rakkina wanta kana kan fide rakkina ujummoo gadameessaa cufamuudha. Keessoo gadameessaatti kan dhiitee jira. For example maayomaa yoo ta'e maayomaan guddaan bakka qabate keessoo gadameessaa yoo jiraate sarjariidhaan maayomaa sana baasuutu furmaatadha jechuudha. So wanta adda bahee irratti hundaa'ee yaaliin hin godhama. Takka waan hundumtuu hojjetamee nagaa ta'a. Kan abbaa manaas kan haadha manaas hundumtuu nagaa ta'a. Unexplained infertility kan jedhamu jira. Almost percentii 15 kan ta'anii isaanis yaaliin isaanii sadarkaa isaa eeggate sadarkaa qoricha liqimsamuu irraa ka'ee hanga ulfa artificialiidhaan akka uumamu gochuu barbaachisu ta'uu danda'a. Baay'ee galatoomi Dooktar. Dhimma dhala dhabuutiin wal qabatee ka'umsi isaa maali? Dhalli dhabuu maal akka ta'e sababa irraan kan kee akka dhufu qorannoon akkamii akka godhamuu fi yaalii akkamii kennamu irratti yaada bal'aan filaattee dhumarratti yaada qabdu yoo jiraate sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa irra waan ta'eef. Ani yaadiin qabu dhala dhabuun yaala akkuma kamiyyuu yaalamuu qaba. Warra abbaa manaafis kan dhaamsananii dabarsu akka dhiira tokkotti rakkinni akkasii yoo isin mudate haadha manaa keessaniif gargaarsa gochuu sappoortii gochuu rakkinni kun rakkina waloo waan ta'eef waliin ilaalamuu waliin yaalamuu qabduun jedha.
namoota yaalii jala qabdan immoo yaaliin isaa sadarkaa waan kennamuuf adda kutuu dhiistanii hordoftanii rakkoo kanaaf furmaata akka argattaniin jedha. Yaaliin artificiyaaliidhaan ulfa akka uumamu gochuu biyya keessa hin jira. Mana mootummaas hospitaala Paawuloos hin jira. Xiqqoo dabareen isaa dheeraadha. Nan beeka namoonni baay'ee yeroo kan wannoo jedhanii. Isa kana haala itti gargaaramuu dandeessan mijeessuu wayya malee abdii kutattaniin dhiisinaan jedha. Galatoom. Tole, guddaa galatoomii atis istiidiyoo keenyatti argamtee odeeffannoo fayyaa hawaasa keenyaaf wallattiif maqaa qootiif maqaa sagantaa kootiin guddaa galatoomsi jechuu barbaadu. Hayyee atis waannaaf feertee fulfaadhu galatoom. Galatoom. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenyaa turtii nuti Dr. Lammii Balaayi wajjiniin dhimma dhala dhabuutii fi yaalii isaa irratti goone kana fakkaata ture. Sagantaa keenya irraa barumsa guddaa akka argattan abdii guddaa qabna. Sagantaa keenya guyyaa irraa asuma irratti goolabna. Hanga xumuraatti nu waliin turtanii waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa kana qopheessuun sagantaa Dr. Koo kana qopheessuun kan isinii wajjiniin ture. Dr. keessan Dr. Naafi Argeetutti.